AMN sagaleen dhalootaa hojii qabiyyee fooyya'aa ta'e uumuun miidiyaalee Itoophiyaa keessaa filatamaa ta'uu fi dorgomummaa isaa cimsuuf leenjii walitti fufaa ta'e hojjetaa fi hooggansa isaaf kennaa jira. Guyyoota darban walitti aananiif yaadama seeneffama hunda hammatu irratti xiyyeeffachuunis hojjetaa fi hooggansa Addis Miidiyaa Neetwork sagalee dhalootaa fayyootaan leenjiin kennamaafii turee jira. Seeneffama hunda hammataa irratti leenjii kan kennan hayyuun saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa Dr. Mi'eessaa Elemaan miidiyaa fi hooggansi miidiyaa seeneffama hammataa irratti hojjechuun biyya sabdaneetti tokkummaan ishee mirkanaa ijaaruu keessatti gahee guddaa akka qabu kaasanii seeneffamni guddaan kun hawaasa bira sirnaan akka qaqqabuuf miidiyaan gahee isaa akka bahatu dhaamaniiru. ታላቁ ትርክት ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ብሔራዊነት ነው። Seeneffamni guddichi Itoophiyummaadha, biyyaalessummaadha. Seenaa ittiin dhufne keessatti yeroo rakkooleen garaagarummaa jiranittis biyya wayya biyya malee ta'uun kan filatamu miti jennee kan itti jiraachaa turreedha. Kanaaf seeneffama guddicha keessatti biyyaalessummaa fi gootummaan kan hojjetamu jaalala biyyaatini kan dubbatan jiraachuudhaani. Sadarkaa ilaalchatti uummanni afaanonnii fi eenyummaa walqixa jedhanii amanuudha. Seeneffama guddicha kana lafa qabsiisuu keessatti gaheen miidiyaa guddaadha. Kanaaf miidiyaa mootummaas ta'ee kan dhuunfaa gahee irraa eegamu baachuu qaba. Seeneffama guddichaa irratti ogeessotaa fi hooggansa miidiyaaf leenjichi kennamuun barbaachisummaa guddaa qaba kan jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan AMN obbo Kaasahuun Gonfaan gaazixeessitoonni maalummaa seeneffama guddichaa kana sirnaan hubatanii hawaasa hubachiisuun galma gahiinsa isaatiif jabaatanii hojjechuu akka qaban himaniiru. Miidiyaan baay'ee murteessaadha. Miidiyaan jalqaba hawaasa bira gaha, hawaasa bal'aa bira gaha, hawaasa bal'aa bira gahuuf dura immoo ofiisaa waan hundumaayyuu beekuun irra jiraata jennee amanna. Kanaaf egaa dursinee gaazexeessitoonni keenya waa'ee seenessa guddichaa kana ammam beeku, isa kana irratti hubannaa maalii qabu, burjaajinni jiru maaloodha kan jedhuudhaa fi isa kana duraan qulqulleessinee isaan immoo deebisanii hawaasa kana barsiisuun irra jiraata waan ta'eedhaaf. Obbo Kaasahuun Gonfaan AMN jijjiirama hunda galeessaa keessatti kan argamu ta'uu dubbatanii qabiyyeewwan ijaa fi gurra hawaasaa qabachuu danda'an ammas qabatee bahuu fi dorgomaa ta'uudhaaf karoora addaatiin hojjechaa jiraachuu eeraniiru. AMN yeroo ammaa kana miidiyaa jijjiirama keessa jirudha. Miidiyaan jijjiirama kana keessa jiru immoo har'a chaanaalii tokkoffaarraa kaasnee gara chaanaalii lammaffaatti deemaati kan inni jiru. Yeroo dhiyoo keessatti biraandii isaa sirreeffatee fudhatamni isaa yeroo irraa gara yerootti dabalaa jira miidiyaan keenya jechuudha. Kanaafis egaa ragaawwan kallattii garaagaraatiin kaasuu ni dandeenya. Egaa dabalummaa keenya kan ittiin mirkaneessuu dandeenyu qabiyyeen keenya hawaasa gidduu galeessa kan godhate keessattuu fedhii fi faayidaa jijjiirama kana wajjiniin wal qabatu hawaasa magaalaa Finfinnee keessa jiraatu wajjiniin maadha barbaada hawaasti keenya maal dhiyeessuu fi qabna maal yoo kenninee fi nurkaa fudhachuu danda'a jennee qorannaawwan garaagaraa gaggeessuudhaan har'a hojii kallattii garaagaraatiin itti deemaati jirra. Hojjettoonni AMN sagalee dhalootaa leenjicha fudhatanis yaadama seeneffama guddichaa irraa hubannoo gahaa argachuu isaanii kaasuun dirqama irraa eeggamuus kan bahatan ta'uu dubbataniiru. Akka dhaabbata keenyaatti Addis Miidiyaa Neetworkiitti leenjii gaazexeessitootaaf ogeessotaaf hojjettoota miidiyaa keenyaatiif kennamaa jiru kun hubannoo kanarratti qaban gabbifatanii ummata hubachiisuudhaanii biyya ijaaruu keessatti hundinuu gahee isaa akka inni gumaachuu taasisuudhaa fi faayidaa guddaa qaban jedhan. Sabdaneessummaa tokkummaa irratti hundaa'e jaalala irratti hundaa'e akka qabaattuuf biyyi shoorri miidiyaan qabu olaanaadha. Leenjichi yaada ka'umsaa hedduu irraa arganneerra akka ogeessa miidiyaa tokkoottis kanaan dura yaadota qabna informationii qabnus qabna waa'ee seeneffama guddichaa kanatti jechuudha. Gara fuulduraatti jabaannee itti ciccinee yaada kana hawaasni akka hubatuuf akka taasisnuufis yaada ka'umsaa guddaa irraa arganneerra. እንደ ሀገር የተቀመጠውን የሀገራዊ አንድነትን በማጠንከር ረገድ ላይ leenjiin akka biyyaatti tokkummaa fiduuf kennamaa jiru kun ana dabalatee kaka'umsa gaarii kan uumedha. Hojiilee boruu hojjennu keessatti galaa guddaa kan kennudha jedheen ilaala. Kun jalqabbiidha, cimeetti fufuu qabas jedheen amana. Itoophiyaa tokkummaan ishee eegamtee fi sabdaneettii ijaaruuf seeneffama hunda hammatu irratti xiyyeeffannaa addaatiin hojjechuun murteessaa ta'uun waltajjicharraa eerameera.